ربنا إنسان آخر نجي خلولو سد بيف سرنا آخر نخاتجي خلولون بانا أكسي هواس خيافين سجلة تها هواس خيافين ديگر صبر بعد تيجباتي غافا نمني أتي أبدي سا يقرب بيتي قبادي سن سجل أو سجل بي سجل مورالي تيسن اللي إيغانيتي أبشروني جرائي سنين جدودان ديگر سرن وبرا غيخانين غناهي مدافتا وخنا غماچني isinillee namaanaa san waan isaan amananii isin biratti ergansan gara keenya dabarsitanii isaanis isin lachuu galatoomaadha jechuu barbaadeeti. Namni nama ta'ee namaaf hin yaadne namaa miti. Ergamaan keenyaas amantiin teenya wanni nu barsiifte kanuma akka aadaattis uummanni keenya waliif raamatu wal bira dhaabbachuun fakkeenyaa yeroo ni dhabame qabrii banaa jira qabrii sayyoo cufne malee nurroo bujanii waa walirraa fuudhanii nama rakkate qabeela yataamaa gargaaranii rahmata rabbi irraa barbaadan jechuudha. Irhamuu man fil ardi yarhamukum man fis samaa jan yoo nuti lafa jiru rahmata walii goone rabbi illeen samii irraa rahmata nu godha jechuudha. Rabbi irraa rahmata argachuudhaaf nuti rahmata walii godhuun murteessaadha. Kanaaf wanni isin gootan waan bareedaadha. Man lam yahtamma bi umuuri muslimiina falaysa minna. Namni amrii hawaasaatiif yaaddoo inni beelti hawaasaa beelatiyya jee namni hawaasaaf hin dhimmamne nurraa himiti ka jaansan ummata Muhammad ta'uu keessanillee irra hawaasa keessaniif dirmachuudhaan mirkaneeffattanii jirtanii isiniin jechuu barbaadeeti. Akka nama tokko jiruu nagaa jiraachuu jirtan beelan qabdan dheebuun qabdan achuma fi teessanii beelaa dheebuun qabne nama beelaweef laalachuun keessan waan guddaadha. Rabbi isinirraa haa jaalatu. Obboleeyyan isin jalaa hawwaatanillee irra deebi'ee rabbi jannataan deebisuufi namni tokko gaafa nagayaa gaafa sadoo gaafa qananii qabeenya kophaa qaba malee gaafa rakkoo wajji qabu qabeenyi aslii hin qabu qabeenyi makkii hin qabdu kaniin hin qabu keenyu qabu yoo gaafa namuu qabu nagayaan an kophaan qabajee yaadillee gaafa rakkoon hawaasa keenya dhuftu hawaasa kiyyaa wajjiin hin qabajee akkasitti yaaduun dirqama taha ka'arrallee arjoomaa waa kannanii obboleeyyan irraan tana gartee yaamicha keessan awwaachuudhaan arjooma kan arjoomanillee waan sana amananiif na fakkaata kuwwaan bareedaadha. Rabbiin isin hundaa'u isin irraa jaalatu isiniin jecha inshaallah waan nu bira ga'e himneeti an dubbiin guddata tabiyaarraa yeroo waa sobeetaa yeroo muwaadaraa dhaqee nama na quntuutu ni jala deeme dheereessitee jirtaa dhaabi nama naan juun baana akkas amma abbaa damnan tokko ofirraa himumaaf hin qaba. Wannan silkii xixiqqoo argachaa keessa ilaalee. Hundi keessan taappii goraa isin warri waa tuttuqan kun tuttuqaame inshaallah. Tuttuqaa warri keessan. Namni tokko waan nu bira ga'e inshaallah ta'ala isiniif himna maaliif jennaan namni keenya waan arjooma waan arjoomu irratti wanti inni arjoomu yoo galman geenyeef qalbii jaba wanti inni arjoomu yoo galma geesseef fuulduraaf illee ni jabaata ni cima jechuudha. Mooraalii walii eegaa deemuun gaariidha waan jiruuf waan harkanne walii himnee fuulduraafis jabaadhaa waliin jechuuf obboleeyyan keessan lamaan isiniif dura laalaa jirtan daawwachaa jirtan maaltu obboleeyyan isiniif dura daawwachaa jirtan warri amantanii yaamicha isaanii awwaattanii waa isaanirra buusaa turtan waan isin arjoomtan san nu biraan ga'anii jiranii akka gadii kanatti inshaallahu ta'ala waan nu bira gahe nuus isin beeksifna nu hordoftan barakallahu fiikum meeqoo yaani baafanna inshaallah maallaqa xixiqqaa duraan nu bira gayaa ture boodarraan seetin isteetimantii ni jirti waan ta'eef isinii hima kalee fi har'a waan nu bira seeneen inshaallah dursa isiniif hima. Kaleessa bakka takka akkaawuntii tokko irratti miliyoona 2,26,300 nu bira gahe. Akkasumatti akkaawuntii biraa irratti immas 823,700 nu bira gahe. Dabalataan irrallee dabalataan irrallee 379
هم لكن هم توتال akkasi mana sirri sirri pirezidentii sirri kuma 300 fi meeqa dhibba sagalii fi kuma dhibba sadii fi kuma pirezidentii fi dhibba sadii eh kuma 300 fi kuma sagaltamii saddeetii fi dhibba sadii fi 330 bakka lama seenee jechuudha. bakka lama. Waliigala gara kuma 700 fi 96 fi 600 fi 66 irra seene. Eega kanaan gana waliin booda maallaqa xixiqqaa dhiyeenya kana seenaa ture gad deebinee hojii ilaalla walirratti meeqa akka ta'es deebinee inshaallahu ta'ala kan walii himnu ta'a jechuudha. Yaaboo hedduu takka isinirraa gammanne wallaahi rabbiin isin haa gammachiisu. Namni hawaasa fi yaadachuun lammii fi dirmachuun gaafa isaan rakkatan akka mooraaliin isaanii hin tuqamne mooraalii isaanii eeguun hedduu waan bareedduudha. Hedduu dhuguma rabbiitti mooraalii hawaasa kanaati eeydan qalbii hawaasa kanaati kan cabne eeydan isiniif jirra waan juusan sa'a doonuu lammii kana qabna akka isaan jaan gootanii rabbiin isinirraa haa jaalatu. Du'aayii akka ajaa'ibaatti rabbiin keenya fedha isinii goona. Waan seeneen amma isinii himee jalaa finne gara du'aayiitti dabarra. Isteetimentiin baafachuu jira dhiifama. Hayyee maayii 13 irraa seenuu eegale asladdiin maalleerii xixiqqaan jechuu ka duraan nurra bu'aa ture. Amma kareefuu himna kakaleessaa fi har'a seenedha. Jalqaba irratti maayii 23 Baankii gamtaa Oromiyaati moo baankii hojii gamtaa Oromiyaati. Dhibba takkaas seenee ture biyya keessa arganna fakkaata. Itti aansee kuma takkaatu seenee itti aansee kuma takkaatu seenee maayii 13 uma jechuudha. Akkasumatti itti aansee ammallee dhibba takkaatu seenee maayii 13 numa kana ammallee kan biraa nam tokkommaas dhibba erge akkasumatti ka dhibba erge kanatti aanee namni biraallee 5,000 erge akkasumatti maayii 13 kana namni biraa tokkommaas 15,000 erge akkasumatti namni biraallee 500 erge akkasumatti itti aansee mallee namni biraa tokko 1,000 erge akkasumatti mallee itti aansee namni biraa 2,000 erge akkasumatti mallee itti aanee dhibba takkaa seenee itti aanee 2,000tu seenee jechuudha. Hundinuu maayii 13 ammallee maayii 13 namni tokko 500 nagee namni biraa tokkollee 1,000 takka nagee namni biraa tokkollee 200 nagee namni biraa tokkollee 200 nagee khatti aanu ka biraa 7,143 nagee akkasuma namni biraa tokkommas 8,500 akkasuma namni itti aanu tokko qarshii 20 biyyarraa na fakkaata. Akkasuma namni biraa khatti aanummaas 23,600 nagee jechuudha. Ammallee maayii 23 duuba tanarratti guyyaa osoo hin himiniin waa xiqqoo guyyaa irraanfadhee ture. Humni 23 boodarra jennu maayii 25. Sagaleen dhagamaa jirti. Dhagamaa jirti sorry. Maayii 14 humni 8,500 maayii 14 qarshiin 20 maayii 15 qarshiin 2,23,600 maayii 15 kabiraa immoo maayii 15 5,000 namni biraa tokko 1,000 takka namni biraa tokko 10,000 namni biraa tokko guyyaa 20 jechuumas dhibba takka kana fakkaata wanni xixiqqoon duraan seente maayii 20 irraa kaasee hanga guyyaa kaleetti hin seenne ture. Kalee isa immoo osoo maallaqni keessan guddaan kun hin dhufin dura nama tokko 10,000 erge waliigala qabannee jirra. Waan akkaawuntii Oromiyaa irra bu'ee jechuun maallaqa xixiqqaa kana 99,900 fi 850tu akkaawuntii dhumtii 28 san gubbatti bu'ee jira jechuudha. Meeqa biraatiin irratti? 99,900 fi
بس اديتي في شنطم كسموني إيه جيكم تورو مياتي هون خوجي كم تارو مياتي نقدر بانك Hojii تروح gamtaa نيجي Oromiyaa بانك irratti رتي هو افتم تربع في دبة كابي سود خوجي كم تارو ميات رتي خي سنرجي تنكنا درا خخلي سيني خما خرنتو كوجين خما سجلتمي سجلي في بس اديتي في شنطم إيه نقدر بانك نمو كم افتم تربع sagaltamii sagalii دي بانكين 800 بس اديتي في شنطم لكن كم افتم تربع في دبة كاس دمي أفوري نقدر بانك أورمي عدد اياتنا روميا إيه نجدي بانك رتي مو خما فرتمي تربا في دبا كافي صدمي افر نقدر بانك ترولي بودر أم تسنيف ما تكوسين ولي قلت التيمي اما ولي قلمنا دكتور اسلي Aye. مين سدي ولي قلم مليون سدي في قمر بدر في سجلتمي سدي في دبجا في فرتمي افريتو نور قلي جراچو Miliyoona sadii fi قمر بدر في 700 fi سجلتمي سدي في 93 fi دبجا في فرتمي افر سكرين شير قولون تابو نقول تيتو jaha fi 44 الله اكبر انقسي قلي جراچو ما قال وخام قلي في خطراني miliyoona sadii fi 700 fi سجلتمي سدي في دبجا 600 في اكسي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله انا أوكي. فكاتا du'aayi وان دبچو هيتن du'aayi godha yaw birri kana keessa birriin miliyoona sadii ka gara tiktookitiin guurre uummatallee akka ifa ta'uu gidee karaa keessatti illee namoonni garaagaraa ittiin gaafatanii doolaara 27,000 guurre miliyoonni sadii ka garaa gama tiktookitiin guurre kun immoo kumni 760 way kareef inboxii dabarsan sun sammuu keessaa qabu kaarra isinii galee ka kara paypaliitiin ijoollee teenya gosti faamilii biratti walitti qabne kaarra ergame jechuudha. Kumni 796 maal jettan kaarra isinii ergame sun ka karaa paypaliitii kaleessa risiitii isinii erge suni ka karaa tiktookii giiftii mana makii seenne fi akkaawuntii kiyyarratti guurame maallaqa sanii haga sila maallaqicha ka isinii ergame maallaqa uummanni guure miti ka ijoollee hawaalaa darayduuti maallaqni nuti sabtii galgala guyyaa wal qabee ture sabtii galgala nulle asii limitidii ganuu dhiisan sabtii galgala sa'aatii afuritti gara peeypalii dabarsine isin bira ga'uuf guyyaa 11 tura soo kanaaf maallaqa tilmaama doolaara 27,000 peeypalii murate yoo baankii murate waan 26,000 ta'u miliyoona 3 fi 111,000 waan akkasii jala dhufa waliigala miliyoona 3.1 maahoma dhufa kun miliyoonni 3 kun ka karaa peeypaliiti sanirraa mootu amma doolaara 1,200 nu biratti hafa doolaara 1,200 ka hafu boru iftaan yookiin gaafa guyyaa 11 risiitii asumaan akka uummata maxxansitan isinii erga hin hafa xiqqoo doolaarri 200 hafa ganaa maallaqni haayni uummataa kan bira jiru doolaara 1,200 hafa isa risiitii isinii erga ummata akkatti wal bira dhaabatu kanallee du'aayii gootanii waan ummata keenya kanallee yoo hin geetti fi miti akkuma isin jettan hin jirra jechamaa fi isinii jirra jechamaa malee yaa'ii kun ummata qeeqamina jira buqqa'ee maatii 4-5 maatii 10 gadi dhaabdu soo kanaaf warra waan danda'u ummata keenya bira dhaabbatallee du'aayii gootanii fuula duratti illee ummata kana mallaqa keessatti ergame isin bira ga'ee kana miliyoona 3 fi wayi kana waliigala miliyoona 3 fi 800 ta'anullee amma 100 ganaa isin dabalaa 100 ta'a kan biratti hafe soo kanaaf maallaqa kana duqeetii bittuu fi wayyamoo
waan nyaata wayii bituu yemmoo waa godhee fi ganda wayii gadhaabu ta'a namoota birallee garsiisu kan waliin mari'attaniituma hawaasa biyya keessa namoota gurguddaa dabalatanii warra onlaayinii kanatti illee nu bira dhaabbataa ture mari'attanii akka gootanii nuti kaayyoon kenna namuma haga nu dhaga'ee irraa fuunee isinitti erguudha malee kana booda wanni goonu jiru yoo yaaduma kennanne malee gabaabumatti dura du'aayi dursaa ummata waan qabuun xiqqoorra kee guddooti bira dhaabbate kana ummata ofii bira dhaabbate kana du'aayi godha sagantaa itti aanu immoo wanni isin gargaaruu fi wanni hawaasni dhaga'uu qabu ummanni buqqa'e kunoo maalirra akka jiru waan kanallee yoo keessa baataniif natti tola bareedaadha waan godhuuf malallee yoo keessa baataniif natti tola. Hundaafuu dura du'aayi dursaa namni nama galateeffanne rabbiin hin galateeffatu jettan kun hadiisa keessan kaa'itin jalaa fuudhe yoo sheekaa miti ustaala malee. Du'aayi dursaa dura du'aayi uummata kana galateeffadha. Galateeffannaa hedduu galateeffadheeti. Taate aslii keenya abshir wallahi mee Adam dalatee guutakka dubbadheetiin du'aayi itti aansita jaanii. Dubbatanii inshallah du'a itti aansee akka ajaa'ibaa goona wallahi dhugaa keessa namni nama galatoomfanne rabbi isin galatoomfatu dursa wal galatoomfanneeti rabbillee galatoomfanne jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Obboleeyyan kiyya qaqqaalii gaggaarii ijoollee fannaan akkam nagaa fayyaa. Wallahi dhugaa dubbachuuf akkaan isin galatoomfadhu hin beeku. Hedduu haalli keessa turre ni beektanii haalli keessa jiru manni keessa jiru hedduu ulfaataadha. Haala ulfaataa kana akka nuti immoo isinitti himne haala salphaadhaan isinitti himne viidiyoo sana agartanii qoqqoomtan malee nuti akka isinitti himne agartee haala salphaa tokkooni isin ammoo hubannoo san bal'ifattanii nurraa hubattanii haala rakkataa keessatti agartee haala hamaa keessa jiraniif akka nu himan malee haalli jiru ulfaataadhaa hubattanii uummata keessaniif iyyitanii haala teessaniif iyyitanii abbaa keessanii fi obboleeyyan keessanii fi agartee dhaloota ol deemuu fi manguddooteenya iyyitanii hedduu galatoomaadha. Sochii isin taasisaa turtan TikTok kana hedduu hin beeknu warra Facebook kana TikTok hin dhufne isin jala taa'eetumaan isin laalaa bula halkan isin bultanii illee taa'eetumaan isin laalaa bula sochii bareedaa gootanii gama keenyatti dhibaa'ummaa ture akkaawuntii isin kan irratti turre akkaawuntii hojii gamtaa Oromiyaa boodarra isin kan dhibaa'ummaa ture sochiin isin taasiftan ammoo sochii addaati wallahi billahi rabbiin danda'a. Yaada murada keessan guutuutti isin haa guutu obboleeyyan kiyya Hamzaadha Mubaarakii ijoolleen teenya hedduudha. Hedduu kan ammoo akka addaatti galatoomfadhu Sheek Riyaadiisa Sheek Riyaan Abbakaadha. Ustaad Riyaadi wallahi halkan sana illee na boochisee Sheek Riyaadi Abu Sabra akkamalee boo'ee akkamalee dhimmamee namni guddaan immoo kusin dhimmamu. Namoonni umrii nurra gurguddaa namatti ulfaata. Dadhabaa bulan aadaan maqaan kee. Sochiin isin gootan hedduu bareedaadha wallahi hedduun isinirraa gammade baga nu boonsitanii baga nu gammachiiftanii isin hundigaa galataa isin laafee miti galata guddaa isin mala hedduu galatoomaadha jazaakumullaahu khairan sana jazaa rabbiin idandaha rakkoo uummata keessan isin garsiisini wanni barbaachisu ilmi namaa kun uuma danda'u godhuudha heddumminni keenya gartee biyya adda addaa jiraachuun rakkoo adda addaa qabaachuun uummata keenya gargaaruu hin dhoorku nuuf ammoo guuza ta'eeti akka gargaaru nu godhe wallahi hedduu isin hin boonne wal dhaga'uun keessan kan yeroo feetanis wal loltanii yeroo nuti faan warri TikTok hin beekne harkaan wal fixan jennee asii heera gartee manguddoo achitti arguu keenya. Isin ammoo haala san hunda keessa dabartanii asiin ga'uun keessan hedduu waan guddaadha wallahi hedduu galatoomaadha. Ta fuulduraa waan jenne irratti isheenii du'aa isinii godhaa ta fuulduraa irratti rakkoon jirtu haala gartee mari'anneetuma waan goonu goona haalli jiru ammoo hedduu ulfaataadha gartee waa hunda hin dubbatan jedhanii waa hunda nyaatan malee ni beekanii ijoolleen teenya hundi namuu ni beekanii gargaarsa kun bifa biraatiin illee biyya keessatti illee gartee abbootiin qabeenyaatis mootummaanis qaamni namni hundinuu gargaarsa gartee uummata kanaaf yoo uummanni jiraatee gartee biyyi jiraatti akka godhan gamanumaan dabarfannaa uummanni keenya sirriitti haa hubatu biyyoota Awurooppaa keessa kan jiran biyyoota Eeshiyaa keessa biyyoota Ameerikaa keessa biyyoota Arabaa keessa bakka hunda namni jiru hubannoo gaa qabaachuu qaba yoo bilbilee maatii isaa gaafate maaltu jira ni hubata namni hundinuu
kanaaf rakkoo kana walumaan rakkoon tuni dabartii silaa rakkoon ilma namaa dhufuun waan normaalii dhuftee dabartii inshaallah rakkoo Adam sagalee kiyya dhagaa jirta. hedduu isin irraa gammannee jazakumullahu khairan sin jazaa. Sagalee kiyya dhagaa jirta. Ana irfoona gurra kaayyate kan dhagee. Okay. Amma dubbii Waan amma Adam jedhe sana irratti ustaadha akkamtu tola beektanii moor rakkoon guyyama hunda dhufti waan ta'eef amma uummanni kun keessattuu warri biyya alaa jiru ijoolleen biyya Arabaa jiraniif biyya Faranjii biyyoota garaagaraa faffaca'anii jiran namni waa kennu kun waan gootu takka adii arguu barbaada. Amma fakkeenyaaf maallaqa amma isin hisaaba gootan kana namni hunduu qara'eedha tilmaama hin beeka. Tilmaama wanti kun miliyoona 3 4 3 nuusa waan akkasii nama hunda beeka. Shari'aan zaahira biddabtii wanni isin nu bira ga'ee miliyoona 3 botoma ta'e garuu namni hin beeka isin galee miti. Tilmaamatti hin beeka. Miliyoona 3 4 miliyoona 3 wayi waan kana namni hundi hin beeka waan ta'eef akkasuma mootu akkuma amma nuti waan nu bira ga'e ka karaa peeypaalii ka karaa tiktookii ka karaa baankii irratti ijoolleen kophaa isaanii birrii 400 kaasanii ergan kana dhuftanii uummatatti himtan kana maallaqa kana mootu moor maatii gargaaramsan ragaa viidiyootii fi suurati yoo waan gootaniif san yoo arge uummanni hin tilmaamata rakkoon birallee gizee dhufte uummata sanillee dabaluu gizee wannoo jedhe ifidaansii wajjin jechuun yoo haalli isinii mijjate nullee gizee biraatiif afaan baanee hin geenne jennee irratti dabaluulee hin ga'u dhugaadha ruubiyyuun ta'u irrumattuu hanga hanqate maatii 10-15 wayii mallayni kun 20-30 wayii ga'ee yoo hanqate nullee itti deebinee uummata keenya mallayni dheengadda isin nu kennitan miliyoonni 1,100 hagasii kuno ustaadatti ergine akkuma dhuftanii irraa hubattan maatii hammanaa hanqate irra deebinee waliin haa geennu kaafe kunillee haawwata abboota keenya jennee nullee gaafachuuf ummannillee amanuuf isin galee amma fakkeenyaaf isin nama rabbii qomaa qabu nama yoo teessanuu nama bitanuu namiti ibn huyyuu sadarkaa akkuma argine asirraa nama arrabsaa wallu kanatti namni das waan nama zabana kana keessa barbaadu jiru rakkinumatu waan nama nyaachifne gargaarsi yeroo baay'ee kamil ka'u amma umri makeenya kana nama walolaa gargaarsa hedduu irratti hirmaataa turre waan godhamu tokko yoo ifidansiin jiraate gizee birallee yoo nama biraatii gaafatte hin kenna maaliif warri irraa fuutu kunillee bakka malan isaa itti deemu sayyoo ga'e wanni walitti garaa jabaataniif hin jiru isinirra hin beeku wallaa shakkii biraatillee fi miti numaaf yeroo biraa hirmaachisuuf isin galee hirmaa evidensii wayii yoo qabaatte homaa rakkoon qabu ummata irraa fuutee ummata geessita waan ta'eef jazaa rabbirra nuti akkuma abboota keenya haawwata keenya nuti kaddamachuudha ummata yoo kayritti rabbi nuu isaabille silaa amala keenya kamiif rabbirraa waa argannaaf rabbi gafurur rahiimi rahmatan kutannu garuu asuma waa balleessaasii waa tolchina nuti abboota keenya haawwata keenya kaddamachuu barbaadna haqa nurraa qabani nuti ilaalchi keenya isin galame warri miidiyaan kana jirru ummanni beelayaa jiru sun hiriyaa haadha tiyyaati hiriyaa abbaa kiyyaati ilmi abbaa kaddamachuu qaba jazaa rabbirra uumatani nuti ka barbaannu kiisaa qabaannee hin kenninu yeroo qabaannee kennullee jira gizee hundan qabne isin galee nuti kaayyoon keenya kaddamachuudha waan ta'eef isin immoo warri biyya keessa jirtan waan ummanni kennate kana yoo hamma wayii ragaa viidiyoon dabaalameen ganda buqqa'e wayii ganda 10-15 haga gaafa dhumtu yoo hin geettan kaafe mootu maatii ganda hagana itti waan akkana goonee fi haganatu hafe yoo nuun jettan nuti irra deebinee ammallee hawaasuma keenya kana gaafannaa jechuu isin galeemi waan akkasii irratti yoo nu hojjettan baay'ee nutti tola hawaasni kennatu kunillee itti gammaduuf rakkataa nama beela baase nama ka dheebote dheebuu baase ka isintu nutti himaa oola dalagaa keessan seenu waan akkasii yoo gootan mornatti tola hawaasni kunillee gammaduuf kana amma keessanii carraan woomayya mucaan jedhe sanatti yaada kaasuu fi yoo haalli isin mijjate haalli biyya keessaa ulfaatu baate baay'ee bareeda jechuudhumaa fi isinitti fufa. Maashaallah Dr. Asli yaada bareeda qabatanii du'aa illee inshaallah ni goona. Yoo rabbiin nu laaffiseetiin jee nulleen arra qofa gargaaramanii hawaasni kun boru gargaarsi irraa citu osoo hin taane hanga rabbiin kar tokko baasuu akka isaan gargaaraman barbaanna. Osoo dandeenyee rabbi nu laaffise qaawa baname kana ifii teenya hawaasa kanarraa cufnee
hawaasa kana isaa nagee mana isaa galee nagee ancarraaqatee fuuldura isaa jijjiiruuf ijibbaata godhu arguun gammachuu teenya. Waan silaa ifii teenya hawwinee godhuu dadhabne sana ammoo isinirraan harkannee hawaasa kanaaf waan gartee isinirraa harkanne san qabannee gaafa dhaynu nuuf gammachuu ajaa'ibaati. Obboleeyyan keenyaatu haadha abbaa isaaniitiif obboleeyyan isaaniitiif hawaasa isaaniitiif waa godhe waan ta'eef akkuma waan ifii teenyaa goonee ilaalla itti gammannaa jechuudha. Inshaallah yoo rabbiin fedhee hanga rabbiin nu laaffisetti hanga guyyaan silaa waa geessi nu ga'utti kan waliinis mammareechaa deemnu ta'a. Wanni barbaannee akkuma oggaataan gartee daakuu binnee geessinu san yoo rabbiin laaffisetti hin jee arrillee daakuma san gatii barree maallaqni keenya hangam takka nuu dandeenya waan juusanis ilaallee akka wal nuu danda'utti hanga binnu binnee gaafa waan san bakka takka hin geenye tafiidiyoo waraabuu fi suuraa kaasuu akkuma jiru ta'e jechuudha. Inshaallah. Akkuma irra wal agarree kanatti deebinee wal agarree kintaala hangana geessinee hangana binnee maallaqa nu bira geerraa kattibee sani kan midhaaniif bee hangana kan olii makiinaaf bee hangana kan waa fi hangana waan juusan walitti deebinee ammas kan wal geessinu ta'a jechuu barbaadeeti. Gara biraatiin warra godina. Waan bareedaa wallahi. Warra godinaallee hanga tokko dubbifnee turree akkamiin waan kana geessina waan juusan yaada wajjin hanga tokko qaama dhimmi ilaallatu hooggansa olaanaallee harku baannu warra hoggaataa wajjin bakka rakkoon jirtu fuunee waa geessin wajji wal dubbifnee turre. Yoo xiqqoo bakka fiidiyoo kanarratti rakkoon godhanii sallahu alam rabbumaa beeka. Rakkataa isin caalaa nuutuu beekaa calallee nama rakkoo qabu san walitti qabannee yoo akka carraa midhaan keessan osoo nuti nama rakkate hin calalle ka dhufu taate midhaan bakka takka deebinee rakkataa keenya san katabannee guyyaa tokko baay'ee lamaan eega katabannee qindeeffannee booda miidiyaa siyaammannee walitti deebinee haala saniin waan waraabbachuu barbaaddan waraabbattanii waan jiruurratti hojjetu fannee turre. Yoo akkas ta'es bareeda jennee niituma addaan baane inshaallah ammallee itti deebinee hojinaa soyinu ta'a isaanis hanga wanti silaa uummata biraan geenyu nu qophooyetti jechuudha. Waan dalagnu as keessatti iftoominumaan akka rabbiinis jaalatutti akka namninis jaalatutti taarraa qofa osoo hin taane isii boruutiif waan barbaachisu gara keessaniinis waan eeguu qabnu gara keenyaanis waan eeguu qabnu akka rabbiittis akka namaattis firraa'inee hawaasa keenya karakkate san hanga tokkoofillee maan taane rakkoo akka isaan nuu ba'an hawaasa kanarraa rakkoo furuu waan juusan dhimma hunda keenya godhannee inshaallahu ta'ala karratti dalagnu ta'a. Obboleeyyan jajjabaa wajjin irraa isinis nu duuba jirtan gara keessaatiinis akkuma isin reeffattan obboleeyyan wajjin mammareechaa turre ni jiran isinjii warraas wajjin jirru jii hunda keenyaa walitti dabalamnee waliin mari'annee waan irra caalu waliin yaada wal jijjiirree waan takka irratti eega walii galle booda waan san hawaasa biraan geenye akka hawaasni keenya warri arjooma kana arjooman inni Afrikaa jiru, ka Ameerikaa jiru, ka Eeshiyaa jiru, ka Awurooppaa fi biyyoota garaagaraa keessa jiran hundummaan isaaniitu amaanaan teenya hawaasa keenya qabeelee bira nu geesse jedhanii akka isaan gammadanitti akka isaan waanii fi harka isaaniitiin hawaasa sanii geessanii waa laatanitti bira ga'uu fi harkanii akka isaan gammadanitti inshaallahu ta'ala kan biraan geenyu ta'a. Gara saniin wal hordofaa deemna wal dubbisaa deemna waa takka rakkoon hin jirtu jechuu barbaadeeti. Tanaasumaaniin keessaa galatooma ulfaadhaa kanarra isin hin qabnu Itoophiyaa malaftillee halkanii sa'aatii 6 ta'uu deemaara. Inshaallah. Kabajanii dhufuu keessanii baay'ee galatooma akkuma isin saba keessatti wanni dhumaa dhaammattan yoo jiraatte dhaammadhaa du'aayii uummataa godhaa. Nuti fixanneerra galatooma thank you so much rabbi isin kabaju wallahi. Nuti waan bilchaate irratti hawaasaaf ergannoo taanee isa as jiruu fi isa ala jiru jidduutti ergannoo taanee waan alarraa as ergame san fuunee isa as jiru biraan ga'uudhaaf akkami biraan geenya waan mari'achaa jirra malee lafaatiin qabnu isiniin nurra lafee lafa dirree lafaa kaatanii osoo uumaan jirre hawaasa kanaaf sagalee taatanii waa argamsiisuu jechuun dubbii laaftuu miti. Namni maallaqa dafee kan nuun fedhu yoo makiinaa takka seene noolii kan yoo janiin amma seene irraa dhaabbadhaa jeellola xiqqoo maallaqni ana keessa taa'u jechuuf barbooda kan numaaf ta'a. Dafee maallaqa kana keessaa baasuu waan hin feeneef yoo noolii kan jetteen amma seennee mijeellolaan baana.
maallaquma akkasi jaalatu san namni keenya rakkataan keenya osoo nuti waa qabnu osoo nuti nyaannee dhuunee quufnee jiraannu rakkachuu hin qabu janii akka nama jibbee maallaqa firraa baasanii hawaasa kana biraan dhaabbatan jechuudha. Kanaaf kun waan ajaa'ibaati waan rabbii fi nama biratti illee hedduu jaalatamaati.